amma laaftumatti jawwaala keessan irratti gadi buuftanii itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Innis maal jennaan qur'aana jechuudha. Qur'aana rabbii namni hin jaalanne jiran fakkaatu yoo kaafira taate malee jechuudha. Saniifuu inshallah bakka tokkotti laafadha internet illee baay'een barbaadu gadi buufattanii yoo barbaadan hunda qur'aana hanga barbaadan tokko buufattanii memorii keessan irra galchitanii mana keessan keessatti qur'aana banuu akkasuma ofii dalagaa dhageeffachuu waan akkasiitii fi akkasuma dhageeffataa qur'aana laalaa akkasitti irraa barachuu sheekotii babbareedoo sagalee akkasuma suuta qaraasisantu as keessatti argamaa jechuudha. Inshallah linki viidiyoo amma daawwataa jirtan tana bakka koomantiitti kaayan san bakka koomantiitti kennan san achi isinii kaaya. Isin ammoo achirraa gattu qaati yeroo gattuitan interneeta keessa isin fida amma isin argisiisuu deema inshallah. Kuno yoo isin linki kana tuutanii akkanatti isinii fidaa jechuudha. Amma as keessa isin sheeka barbaadan marattattanii jechuudha. Sheekh Sudays illeen as keessa jiru. An kan baay'ee sagaleen nama reef qur'aana barachuuf gaariidha jedhee yaadu kunoo sheeka kana jechuudha. Kana mee bannee ilaalla. Kunoo suuratul faatihaa jalqabarra jira. Hunda suuraa yoo barbaadan kunoo argachuu dandeettanii jechuudha. Mee suuraa faatihaa kanarratti bannee dhageeffannu. Ismiisu kun amma erga irratti gattuutanii bantanii sagalee isin ajabe yookaan das isin jedhe erga filattanii booda bakka akka tuqaa sadii sana irra gattuutanii jechuudha. Erga gattuutanii kun amma daawunlood jedhame argitanii gadi buufattanii jechuudha. Bu'aa jira kunoo bu'ee dhumatee jira. Kunoo obbin ka jedhu kana yoo bantanii ilaaltan isinii banamaa jechuudha. Bannee ajumaan laalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بكا مال جتنين بكا آديو غالي جراجة چو أكنا تريقبوي بكا آديو لين تاو غالي جراجة چو دا كبرامو أسكي ساشيني نتي تولي إسان كانا جچو دا إسان كانا سوديسين سغلين بريدا قرآن اللي غارو سوتاو تيكون جرجرا بسم الله. ما ادري ليش نابانا مودي دا جرا. ايوه كونو بنا ميجرا ميسان كان اللي بني لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن دعاء غين الدكتون غاري متساني في فما سننزلا كنو حالا كناني بوفجو دندتني جو قسمة تفدوبة ديبتني سورة بربادني وكان هندا ساجد جورا مكنا هكنا تجيسا كني سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إسنا سنت ندير سوم مكانتي قد بوفجو دندتني جوجو شيخ بربادني رديمتني فلتني كسين تتولي قد بوفتني نيموري أدى تراتي كالفتني mana keessan keessatti banattanii qur'aanni mana keessan keessatti yoo qarame hedduu gaariidha. Keessafuu suuratul faatihaa beeytan ofii qara'uu yoo hin beeyne immoo bantanii yoo dhiiftanii hedduu